Hay. Waa. Ammallee mana kana jechita. Isaan deemu duuba. Asitti deebiin jeen kun neere. Haa? Asitti deebiin jenne. Bakkaan itti deemu qabu. Hanggaan dalagaa dhaqee dhufu. Asuma keessaa holisitti dhumanne. Firraa baastee fi deebistee Laa jechuun raajuun irraa dhaabeeti waan abdii waan nyaaddu sanboota natti ibsee oolu. Kun akkamii guyyaa guutuu sirra oolu? Mara takkatti fixxu. Mara takkatti akkamitti fixata? Kun karee funtanaa ammallee dhumanne sirriitti. Soon dhumatee kabiraa areetti na kaa'ee raajuu. Kabiraa areessi kaa'e. Asi wallaanam taati. Bishaafatti wallaanamtu. Museefa maa eenyuun qabaa hin jira? Eenyuun qabaa hin jira kaa? Abbaa feete qabaata. Haa uummanni siiroo itti dara itti nyaaqidhaan dachira fiitanaa. Ati seeruma jechaa adda guyyaa hunda nama ilmi namaa tokko kama garaa nama jabaata. Garaa nama jabaata. Ati hangam takka garaa na jabaattee ilmaan kiyya irraa akkasitti ilmaan kiyya baatii lama guutuu takkaanii ilmaan kiyya irraa dhiqaddee huccuu ittiin qayyaratanii barcinaa akkasitti taa'ee bara. Kalaas ammoo akkana du'ee waa taksi malee. Edaan tananii du'e itti maaltu du'arraa si oolchee? Maal du'i? Siraaraa jiru nageessu waatis du'eetiin jira. Ammallee garaan nama muroomu jira. Garaa si muroomu jira. Si xiqqaate haa. Hai harka keetiin godhe misilaa aannan si godhe si na godhe taamire si xiqqaate kunu hai. Anaaf godhe siraa du'eetiin nama. Anaaf godhe amma maal ciistare hai kala farraa deemu kaa hai. Kan fayyadu caane gaduu sirraan deemu kan fayyadu. Gu fayyadana irraa deemta. Mana kiyyaa manni itti wallaana mani kayre. Mushtee fadhaqi wallaana michumaan deem argaate anuun fadhu. Waan bakka Musteefaa waan dhagee bulee kan ta'e maallaqa qabu siraa. Maallaqa qabu. Ati ganaa shabaaba kana shabaabni kun dhagaa caccabsee nyaatu. Dhagaa caccabsee dhiisa. Bakka dhuftee asii summiyattee waan ati dhude si beekaa. Fi gara galchitee garaa nama wayyaatti. Maallaqa qabu. Maa deemtee dalagatiin dalaga dhabde. Maallaqa. Dalagaan dhabneetem silaa dalagaa qabaatte. Harki kee kunuu hawaatti naqee akkasii gad dhugee sunuu yeroo lafa jiru takka hin qabu harki kun dalaga irra jira laal. Silaa dalagattee arraas ciistee hin alaalatu laal. Kan hundi eenyuuf godhe deemu? Siin na godhe. Anaa si godhe? Asi goonaa kan akkana sirraa buqqaaseetiin akkanatti si dira laal. Anaa si godhe? Ati koo maal namni kan Anaa si godhe? Milmee kanaan iska isaa gura anaa si godhe? Kanallee Anaa si godhe? Anaa si godhe mootii hin godhe? Siif godhe gaanii beekaa. Duba si na godhe maatu? Ilma namaati jee dhiiga manaa godhe jee na jiddee kan inni fajjee kan inni fajjee soo keessa laa fajjeesallee ati nama gammadda. Silaan gammadu? Arras baruu suniin gammadaa baran. Maallaqa ifaa wallaahi si caalaan qaba maallaqa isheetti. Si caalaan qaba. Deemteem kaawwasan maanu siree manaa kamaa ciisee maa dhuftee biraatti biyya rachiisa. Maallaqa irra ilma namaa caalaa jechuufi maallaqa isaa ammatti dhiisee dhufee dhiifama hin gaafadde silaa. Dhiifama laal marraa meeqa nama raachite san dura maa dhuftee dhiifama na gaafate. Soora isaan akkamitti argitanii deem dhiifama gaafadhu raajuu manaa baasii jettanii. Dhufee dhiifama nu gaafate raajuu manaa baafate akkas godhe. Mo'aati samma. Naaf sooree san tokko miti barsa. Hayyee hilwaa eenyu akkasi dhamaase amma isiin tun inni harkitaa midhamaatee mana keessa hidhamtee taa'u jirti. Eenyu akkas godhe isiin. San ishee tartiibaa ta'uu dura. Tartiiba ta'uu na'utu. Amma hayyee akka itti dhiifamu sii godhu kan hilwaadhaa hiwaan san. Hilwaarraa kan akkamittiin ni guddaa. Maaliif hin dandeenye? Ede summii bite san maaliif irraa qabdi? Siiriidhaan inni. Hawaayi akka fedhe garuu silaa summii san dhugee. Selaan dhuguu baate wallaahi akkanaan ta'u. Summii dhugee silaa raajuun akka mana geessuu baate du'eetiin jira akka hin beektaa. Du'iree maal laalabdaan? Qabriin ta'u coqorsa baastu maal laalabdaan? Dhiigaan akkasirree achitti mana hagamaatti. Eenyu anaa mareettee duute? Anaa mareettee duute summii? Jechuun. Amma iyyee ati dhiifama barbaaddeemti. Kan hirwaa dhamummaa fakkaatu hirriba akka nama hirriba irraa ka'e bazaa asoo jiru bazaa asoo jirti. Kan waan itti jiraatan fayyisi. Wanti jira deemsheetti matti geessi. Ol ka'iiti isii fayyisi booda dhiifama si godheetiin toora mana fiyyaarraa isin irraa fagaata. Sakoo yaati akkamii akkaan tooreetama. Akka ati taatu akka duutuun barbaadan akkam akka ati taatu barbaadan. Namni manuma addunyaa kanaa jechuun manuma kun kan duniyaa irraati malee kan akiraatii miti keessa. Sana ta'uu na barsiista ati osoo arra addunyaa boru akiraa beekte waan xaana kana narra ni hojjetta. Narra ni hojjetta hin hojjettu. Atis arra duniyaa gartee irratti gartee uummanni sheexaanni maallaqa isinii kakkannee gartee waa xiqqishu maallaqa muummanni kan isinii kakkannee kanaan isin bitee bara. Kanaan isin biteeti mana kiyya taraa meeqa deebitanii waan saniin na dhamaastanii ilmaan kiyya bichaa isin irraa fe'an. Ati maa. Ati duniyaaf hin bitamne. Duniyaa jechuun bitata kan. Maaltu si bite duuba? Maaltu karaa sirrii kan akka deemtu maaltu si godhe? Ati kan mukaddee lama asii asina dhaabbatee jiru ati ammallee dhaabbattee si baasee. Barmilmee anaati qaqqabsaan jiran ajaa ta'e qabu ani annama akkasuma godhe laala amma osoo si jeesee'u ilmaan kiyya irraa mana ilaalta ajee. Ati kanuma duniyaa kana jiraatu ta'u hin duutooti. Hin duutu antuu bara gartee antuu wayin akka keetiitti siirii dalagaa tu'a. Amma siiriidha kana bara keessaa biyee dhaabbadee hin jireetiin jiraa mire.
Maaltu faayisaa si baate? Siiree keessaa dhiise geetii. Duraan maaliif galee? Duraan Dureessi inni namaa hundinuu dogongoree hin seene. Dogongortee itti seente? Ammas dogongortee dhiifama nu gaafachuu dhufte? Wallaahi kanaan dhiifama gara amma garuma keessaa hin dhiifama. Gaafa dhuftee cabbii diimtuu funyaaniin namarti gaafa inni waa barbaadu sanirraa ilaa arraan tanaati yoom takka fayyaadhaa kan itti bu'u amataaf deemna. Amataa deemna. Namni amataa san deemni amanni san kutee jira kun amataa ari'aa bara. Amataa ari'aa kun amataa ari'aa taanaan akka ammaas amataa ari'aa kana keessatti ilaa amataa ari'aa dhufutti nama raachita. Namni abbaan fadhaammeenya waan fedhe dalage guyyaa takka gaarii namaaf ni dalaganii beekaa. Guyyaa takka gaarii siif dalee. Amma maal na laafeetaati? Maal feeta? Olka itaa qabdu maaltu harka qabsiisee akkas teessise olka hedduun taa'e. Sirraa buqqaasama olkaa ta'e hedduun ta'e. Dhiigaan irraa yoo jiraatu. Abu dhiigaan sun hin beekan olka itaa hedduudha. Wanti irraa natti Ni buqqisama olkaa ta'e hedduun ta'e. Ni buqqisama ta'a. Olka hedduun ta'e haasa. Karaa gabaabaa summuma sana deebisiree ammas. Sittiin deebisa olka hedduun ta'e. Olka hedduun ta'e. Waan gartee summis yoo baaseef waan siiris goosisees takka naayimi achi booda dhiifama siif hin godhu dafi olka'e. Olka'e dafi. Ati silaa raajuu jiraatu baate silaa inni ajjeetu biyya tokkotti hin ga'a. Ati silaa waan antiina kiyya fitti hundhiisuu hatiina kiyya na cinaa bootti hin dhiisuun arginaan bakka argatti dhee ajjeesuu bichaan beekaa. Amma olka'e waan kana hunda si naqe naayimi hilwaa isa keessa irra jirtu san irraa fayyisi achi booda dhiifama siif godhu. Ammoo olka'uun danda'umaan hin dinnaati. Olka'e siin jee haa olka'e buru olka'e siin jee. Yaa wanta waan irraan bulleessin fa'a. Olka'e lafa. Olka'e. Hojjechuun danda'u hin dinnaati. Maaliif hin dandeenye? Rakkoo jira. Dantaa keetis nu deemu dantaa dhiyaate. As ciistee na neetis hin jenne ganama bumboomaraa kanarra. Oon doommata naa usee itti dhiyee hin deemu wallaahi fa'a. Yoo hundi yoo sa'amatti hin Bar amma firaa akka facaasiiti. Haybee. Eenyu taasisin jee eenyu fayyisin jee ansin jee sin hin jenneera. Waan ilma namaa tokko jechuun badii inni balleessu yoo dhiifama nama gaafatan namni san dhiifama sii godhe diliin sana sirraa dhiifama. Diliini. Diliin sana irraa hojjetee jechuun dhiifama si gaafatu yoo ta'u. Eenyu ishee tartiiboo fedhe kana sin jee akkasi gorse. Akhi ilma namaa tokko gisee Isaanoo maaliif achi dhiifama jaan bakka tattaa hojjetan? Eenyu faan? Isaan sitti himeetiin jira barraa yoo anaan achitti waa takka godhuu danda'anii amma booda waa takka isin godhuu danda'u. Duraan siitu godhe xaana kan hunda siin godhe malee. Xaana anaa fursaadhaaf uummatni jaasan jaamaadha karaa ana malee deemuu hin beekan. Ana si malee deemuu hin beekan. Ati yoo waan kana maalirraa godhattee akka deemuu ni dandeessi. Namarraan gorne ana ergamtuu jettatti hin jeemale jechuun yaadan itti hima. Ergamtuudha. Ati ergamtuu taatee akkam irra jabaachuu dandeessu? Turummaa nu dubbii takkaa bara. Ati ergamtuu taatee akkam isaa irra jabaachuu dandeessu? Irra jabaachuu jechuun sammuun irra jabaata malee dawaan beeku. Sammuun ta'e dhuftee maas keessa nu dhamaastee nuti akka jinniitiif akka maraataan goggoruudhaati sammuun ta'e. Yaa fa'aa ammoo hojjetee akkanatti haasoo hojjetaa hojjettatti ibsan ammaan anas isin bira raatu baadhee isin bira agartee guyyaa tokkotti isin deebisa maraatu. Deebi'e. Deebi'e anumaa isiniif deebisa jika mana anarraa. Atummaan fayyaan amma akkatti haasofsiisu tun gaafa ni fi akkasii maraattisan karaa deemtu wallaattee indoo achi jalaa fuunaan fayyitee akkatti haasoo hojjettamaan. Amma ija kaayinuu bakkatti awwaalamee baase. Kaayidoo waajji. Ajee ammaan nanas dhiifama siifin godha jeeban. Ka'i akka deeggattee na baastee na fayyiste sanitti waraqaa san baase ammas ni gumneetii ilwaa fayyisna. Anu bara hin beeku ta'e amma ta'e maal hin beeku silaan beeke. Daanqaan ittiin turre ilwaatu. Ittiin turu. Wallaahi. Booddee itti ibeeytaa ol ka'i itti fayyise. Wallaahi hin beeku silaan. Kunoo maaliif sirra ta'a wanni asirra taa'u kun? Kanneen. Kattiin sii dalagaa turaniimi? Maali? Akkana gisira. Sibiila akkana si taa'u kun maali? Sibiila amartiidha. Kaarra sii dalaganii sii kannaniimi? Tanarra namaa dalaganii. Kaarra sii dalaganii sii kannanii amma ka'i. Tanarraa taa'ee eegi irraa haasaa dhugaa fi baasii waa bakka itti awwaalan. Irraa baafamtee dhiiftee waa takka faayidaan qabdu. Wanta akka faayidaan qabdu. Asii akkuma ciisteetiin akkamatti lakki dhiifama sii godha osoo yaa fi amma ati garaan dhoowwuu jira bishaan nakkanni waan gubbaa dhoowwitanii itti haasa'aa. Bishaan nakkanni. Bishaan jette. Bishaan dhuguu feeta. Bishaan dhuguu fedhe. Kunuun jira kanarraa sii baasu. Dhuguu feenaan kana dhuguu osoo yaa'utti jiru dhuguu jirta. Kun bishaan dawaadha malee. Kanaan ala kan fe'e. Kanaan ala kan fe'etatu. Kaniin barbu. Dawaa bishaan kan. Ati silaa harka kiyya kanarraa waan ma feeta akkasuma goote. Yaa fi garaan nuu. Harka kiyya kanarraa waan feeta. Harka kiyya si cafa gubichaadha malee waan si kannuu fi waan si nyaachisuuf si obaasu hin ta'u. Goo harka kiyya waan si kannee waan si nyaachisuuf. Ayyee asuma biratti hin du'a amma fakkeenyaaf bishaan osoo. Kan hamaa ciisaa. Bishaan siin kan nuti. Kan idee mana kana. Ati koi maali wanni namni akka ilmi namaa tokko garaa kana jabaatuun bareedaa miti wallaahi billaahi. Akkamitti? Siif sababa keetiif jecha summii dhugee akkana ta'e ati koi hangamtu akka garaa nama jabaata.
hangam tokko gara nama jabaata. Ati hangam tokko gara nama jabaattee ilmaan kiyya mucayyoon tiyya takka karaa duraa amata lamaan keenya amata takka keessa jirti. Akkam takka sanarraa godhuu dandeessi. Anaafis adda baastee osoon isiin beekin mana kophaan na hidhanii mana kophaatti taa'ee nyaaddee chiinatti ol darba yoo na dhufanii hin dhiisu. Akkasuma godhaa turte viidiyoon irraa baraa turan. Viidiyoon isin nu gootan gartee nusni takka achirra yuutuub irra jirti uumaa seenaaf taa'u jirti. Nusni takka immoo oolimpeenii jira gartee miti. Sanfaa osoo laalle sanfaa osoo lubbuun akka dura qabee laalle kanuma gartee akkana lubbuu ta'ee nama qajeeltu sirraa kuttu amma dubbiin biraan haasa'anii kaybee mana fayyadhaa dhukkubaaf jinniin beeku. Dhukkubaaf jinniin beeku goone kaina irraa beeku. Garaan jira bishaan akkamiin. Hin kannu sitti. Adirabbisu taatu wayi. Akka kiyya kana hawaasii kannuun sitti haraa siif halaalaa miti. Ani kun ilma musliimaati. Ilma musliimaa taanaan gizee duraa ilmi musliimaa waan dalaguu fi waan gartee godhu hunda adda laallatee adda baafateeti dalaga. Hallayyaa dhaqee mataan itti libchee booda hallayyaa kanatti seenaa harkana qabaachuun hin jirtu. Ati amma dhiifama naan gootu. Maafi si godha Ani raajuun boolla keessa akkasii boolla hallayyaa fagoo sun keessa mataan na naqee biyyeen irra deebisuu deemu rabbiin qabnaan achi keessaa na baase. Ati dhiifamu maacha kan irra deemsi koo jiru dhiifama naan gootu. Dhiifamni jaan kun bari yoo takka na goote ilma namaatiin dogongora jeen dhiifama si godha. Ta'ee garuu ati ilma namaatiin shayxaanaa fi hawaanni si bira nama gaarii si galee jiraa miti. Ati nama gartee yoo gartee itti himanii har'a dhiifama godhanis boonu na deebi'u qa'ee kanatti. Saayibni heekkam na godhe boo as dhufee boo anti jaa dhiifama naa godha waan kanatti hin deebi'u godha jee asiin sosobee dhiifama gooneef mataa laafnee dhiifama gooneef. Si galee jiraa miti. Quraana hunda qabadhee hin jira wallaahi. Quraana qabaddu quraana sana ilma keetiif qabattee na galcha. Karaa dhiifama naa godhe. Dhiifamaan si godha. Osoo yoon akkana dhiifama ichaan oluu. Zimjeeti. Yoon akka deeshee nuyitu. Maaliif isheena? Maaltu na sheena? Ammaa tana ifan mili bishaan kana sura duuti beeka ina qaban haadha. Afa rabbi jeeti dhiifama naa godhe kalaas. Beeysi raajuu si jaamala. Asmalee raajuu. Akka ol fuudheeti dib alattaa su godhu. Raajuun kottu raajuun koo akka mana geessee na fidisanii. Raajuun ati hamtu jirtu dhiifama naa godhe yoon akka deeshee. Raajuu bari raajuun dalaga qaba jee. Tamam. Astaa'ee jabeessa akkas sin eegu. Ati ilma isaan ta'an intala isaan ta'an raajurraa maal feetaa aslan. Raajurraa. Eeha. Bari numaa ta'a gartee mana hamaas geessee si fidu saniyu alhamdulillah iji kas hin darbin akkasuma calja alhamdulillah iji. Raajuun garaan nama dhiiraati. Dharaatu garaa namaa laafaa ati garuu garaa laafaa. Ana itti garaa laafne taraa dhibbata kaal mana haana deemi. Osoo taraa dhibbata kaal mana haana deemuu baatte hundi sirratti raawwatamu. Tamaam. Sila marata kana gootee narraa dhaabbatte ilma namaatti kalata jeen dhiifamsi godha. Amma akkatti dhiifamsi godhuu danda'a. Ati jechuun amma rabbumaa jecha dhiifama naa godhin jeeba ramadaana ta'u deemu jira. Rabbiif jecha siif hin godha. Kanuma garuu na keessa hin jirre rabbiif jecha siif hin godha. Yoo laale siin godhu. Si galaa jiraa miti. Amma laal an dhiifama si godheen jira. Dhiifama ittee mana hiyyattis ol deddeebitee ta'an oolini fudhadhu ka'e mana irraa bahe. An dhiifama si godheen jira. Fudhadhu beenarra. Karaa dhiifama eeganaa gootee loliniiti tasgabbaa'ee dhiifama naan jii. Ayyee fudhadhu beenarra. Walwaa isarraan deemu dhiifama naa goona. Dhiifama si godheen jira. Karaatti deemu qabu garuu. Karaatti deemtu kamti qaba. Bakka deemtu qabu. Mana fireeffadhu kaati nama jiraa kana. Mana kadureenii bula. Maali? Kadureenii. Kadureenii muka. Achitti siirii dalagu konsirraa ka'e kachi siirii dalagu deemta amma. Siirii dalagu kanaatu ammishee. Amma dhiyoonni barbaaddu dhiifamu moo dhiifama. Si godhe moo siin godhe. Haatee baate moo baattu. Dhiifama naa gootee sababa kijaa fi maqaa kijaan arra booda faayaan dhiifama naa goone anaa ifajjeesse anaa akkas teessummiin dhugee jinniin dhugee arra booda hin dhaqqaban. Arrarraa kaasee waan akkanaatis hin dhageenan. Si galaa jiraamti ammaaf immoo an dhiifama si godheen jira. Kanaaf garaa qulqulluudhaan dhiifama si godheen. An dhiifama si godheen jira. Garuu immoo ammaaf deemuu ni dandeessu akka ciisuu hin dandeessu as. Ammarraa kaatee bahuu qabda mana. Eega dhiifama naa goote garaa qulqullu naa gootame. Kalas dia belajar. Rajin dalaga jira bare isaan siap. Dalaga tu namni suma cina ka. Ogwanni dhufe saraan deema kan bakka mana joodee saayiban fiyatanii beeku jira cina geessu. Khayra gaha. Milan qabdo. Isa malee deemu beeku inni ni ta'e jenni ta'a. Asii wallahi bakka inni deemu qaba. Amma sirraa fidee bar. Ifan barbaadeemti beekai. Kalas saraan ba. Atummaan deema yeema. Ifan Eesatti deema. Manni kiyyaa kun manni keeti. Manni kun bari yoo kiyyaa kiyya na fakkaata. Ayyee hanga fayyuu. Hanga fayyuuti. Aywa. Ayyee hanga fayyuuti bijinni beeku. Bishaan fugguusi dhume laa. Giraama soddoma irra jiraa miti.
giraama 50 irra ogguu dhufe firraa buqqaastee kutta. Si galee jiraante faayootu dhiifamu naan godhin jettee haara baan qabati siimeen jiraata.